language. Here I am your teacher Abdurrahman. Today I came back with new chapter, grammar class. Okay, now we're gonna see today the simple present tense. First, what is simple present tense? Let us see here the simple present tense. Simple present tense jechuun har'a hennaa barannaa jechuudha. Tense jechuun hennaa jechuudha. Here tense hennaa jechuudha. Simple present tense jechuun maal jechuudha? Akkuma beekamu afaan tokko keessatti seerri barbaachisaadha. Grammar jechuun seer-luga jechuudha afaan Oromoofaatti. Afaan Amaariffaatiin sawaasa'u isa jennu san jechuudha. Seera jechuudha. Grammar jechuun seer-luga jechuudha. Seer-lugni faayidaan isaa afaan keessatti afaan dubbannu sana seera qabsiifne yookaan mootu haala isaa qabsiifne karaa ittiin dubbannu keessaa isa tokko jechuudha. That is called grammar. Okay, seer-luga jechuudha afaan Oromoofaatti. Now today here we are going to see the simple present tense. Okay, simple present tense ilaalla jechuudha. Simple present tense jechuun hennaa ammaa jechuudha. Simple salphaadhame hennaa ammaa jechuudha. Okay, hennaa ammaa wantoota amma irra jiru kana jechuudha. Hennaa ammaa hennaa ammeennaa ka jennu kana jechuudha. Simple present tense. First, wanti nu laaluu qabaannu afaan Ingiliffaa keessatti grammar keessatti tense keessatti kan laaluu qabaannu tokkoffaan formii isaa beekuu qabaanna. Tokko formii isaa yoo beekne qormaata kamirratti haa dhufu nun dhibuu jechuudha. Tokkoffaa formii isaa, lammaffaa mootu faayidaa isaa. Kana lama yoo beekne baay'ee rakkoon qabaatu jechuudha. Inni bira adeemsa keessa faayidaa yoo jennu hedduudha. Hedduu san immoo suuta dubbisaa deemna. Waan naan garuutu lamaan kana beekuun dirqama. First form it is uses. Okay, faayidaa isaa jechuudha. Now let us see the simple present tense. It is form and it is used. Okay, faayidaa isaatii fi formii isaa ilaallu jechuudha. Here form, the first one. Form mean simple present tense. Barataan kamutuyyuu har'arraa qabee beekuu qabaatu kanuma jechu kana beeknaan lammata simple present tense dhaan waliin hin cinqamu waliin hin yaaddahu jechuudha. Sorry, okay? Here form subject plus verb one plus object. Okay? Objecti achis wannis biraas dhufu wanna danda'uuf isin ka qabachuu qabdan subject plus verb one, especially verb one. Okay? Subject jechuun okay abbaa dhimmicha raawwatu san jechuudha. Yogguu ana ta'e kan dhimma raawwatu heddu sun subject kan jedhamu ana jechuudha. Verb jechuun ishi gochima jechuudha yookaan gocha afaan Oromooffaatiin direct yogguun gochima jechuudha yookaan gocha. Object jechuun wanta irratti raawwatamu sana. Fakkeenyaaf ani saree yoo ajjeese ani subject jedhama. Ajjeesuun verb jedhama. Sareen immoo object jedhamte hennaa kana jechuun haala kana keessatti here subject plus verb one. Subject jechuun abbaa dhimmicha sana raawwatu isin bakka nama sana wanta sana jechuun wanticha waan sana jalqabaa sana subject jechuun abbaa yookaan immoo matimaaf antiima ni beektu miti kanneen lamaan subject and object matimaa fi antiima jechuudha kan dhimma raawwatuu fi dhimmicha sana kan raawwatamu jechuudha. Verb jechuun gochimaa jechuudha. Here verb jechuun maal jechuudha akka afaan Ingiliffaa keessatti? Verb jechuun fakkeenyaaf asaa laallu verbii keessatti verbiin verb one jira, verb two jira, verb three jira jechuudha. Verbiin kunniin regular and irregular jedhamanii qoodamu jechuudha. Regular verbiin ka jedhamu warroota dhumarratti ed dabalatan. Fakkeenyaaf warroota akkamii kan ed dabalatan? Work, worked, worked. This is regular verb. Irregular verb ka jedhaman fakkeenyaaf see, saw, seen. Irregular verb jedhama kunniin jechuudha. Verb jechuun akkas kitaaba verbii of danda'e ilaaluu dandeessan yeroo bal'ina isaatti deebina wanna ta'eef part of the speech keessatti ilaaluu dandeenya. Har'aaf grammar present tense ilaalaa jirra wanna ta'eef kanaafu subject plus verb one. Formiin isaa subject plus verb one. Okay? Kana qabachuu qabaatan tokkoffaadha. And the second one is here use. Okay? Faayidaa isaa use.
what is the use of simple present tense? Okay, you have to know. The first one is to express habitual actions. To express habitual actions. What does habitual action mean? Okay, habitual action jechuun wanta baratame. Okay, wanta baratame jechuudha. Wanta yeroo hunda raawwatu wanta baratama beekama jechuudha. Habitual action jechuun. Okay, the action that you do repeatedly. Okay, gocha irra deddeebi'insaan hojjetu. Okay, regularly, repeatedly. Okay, gochoota irra deddeebi'in hojjetu. To express habitual action. Faayidaan jalqabaa simple present tense dha henna ammeenna. Tokkofa maalidha henna wanta irra deddeebi'in wajjin yookaan immoo wanta baratamaa ta'e ittiin ibsuudhaaf nu gargaara. Simple present tense. Kan biraa mootu faayidaan isaa to express universal truth. Okay, to express universal truth, which means general fact. Okay, waliigalaan ka addunyaan kamuu beektu jechuudha. Awuroopaas deemii, Ameerikaas deemii, Ethiopiaas deemii, Canada, everywhere in the world. Okay, bakka kamuu haa ta'u addunyaa kanarratti kan waliigalaan namni hunduu qixa beeku beekamaa jechuudha. So we use simple present to express habitual, that universal truth or general fact, general truth, authentic. Okay, haqa kataate jechuudha. Isalle ittiin ibsina maalidhaan simple present tense dhaan. Here, let us see. To express universal truth. Universal truth ka jennu fakkeenyaaf aduun bahaan baati dhihaallitti lafti aduutti naannofti jennaa miti. Awurooppaallee deemtu Ameerikaallee deemtu kun dhugaadha walii gala jechuudha. Roobni samiirraa ni rooba gadi dhugaadha kun wanta dhugaan dubbatamu jechuudha. Fakkeenyaaf bishaan yogguu danfisne akka saayinsiin jedhutti saayinsiidha walii gala universal truth, universal fact wanna ta'eef digirii meeqarratti danfa? Digirii 100, digirii Celsius 100 danfa dhugaadha jechuudha. Fakkeenyaaf zayitii osoo bishaan irratti gadhiiste gubbaa bololi'aa miti. That is called universal truth, fact. Okay, kan akkasii kanneen maalidhaan ibsinaa? Present tense, simple present tense. Here the other one is to express future plan. To express future plan. The simple present tense in kun future plan ille plan. Okay, plan ille ibsuuf nu gargaara. Akkuma simple future tense dha jechuudha. To express future plan. Fakkeenyaaf wanta raawwachuudha hedduu wanta akkanaa raawwachuu heeda. Plan fuulduratti wan exact haqiiqatti murtaa'e kana ittiin ibsuudhaaf nu gargaara jechuudha. Now let us see the examples. Okay, fakkeenyota haalaallu amma. First, affirmative goonee haalaallu. Affirmative jechuun himamsa fakkeenyaaf himumaan akkanatti haalaallu tokkoffaa. Fakkeenyaaf she lives in Dubai. Okay, she lives in Dubai. She lives in Ethiopia. She lives in Oromia. She lives in Amhara. She lives in Tigray. She lives in Canada. She lives in America. He lives in United States. He lives in Canada, etc. And the other one is he. Iddoo kanatti nama qayyaruu hin danda'amu. Fakkeenyaaf he agoon. He lives in Dubai. He lives in Saudi Arabia. He lives in Qatar. He lives in Turkish. Okay? Yoo I ta'e mootu you. I yoo ta'e iddoo kanatti I esin tun asii baddii jechuudha. Okay, I live in Dubai. I live in Canada. I live in Toronto. I live in America. I live in Ethiopia. I live in Oromia, etc. Here, they live. He lives. She lives. We live. They live. Okay, esi kadabalatu. Or esi dabalatan asirrat she, he, it, and simple present tense. Okay, the other one is let us make it negative. Okay, negative agoon hima kana hima negative jechu kan negative qabu yogoon akkamta faallaa kana yogoon jechu. Here, she doesn't live in Dubai. Okay, she doesn't live in Dubai. Isheen Dubai jiraatti. Okay, isheen Dubai jiraatti ka jalqaba. She lives in Dubai. Isheen Dubai jiraatti bakka. Affirmative. Isheen Dubai jiraatti. I live in Dubai. I live in Ethiopia. I live in Oromia. I live in Canada. I live in USA. Okay? He lives in America. You can. And the other one is she lives in Antarctica. Biyya barbaadan jechuun dandeessa. Ni jiraatti. Achi jiraatti jechuudha bakka. Okay? Maal jenneera? To express habitual action. Okay? Bakka himamsa affirmative. Okay?
And the other one is she doesn't, or she does not. Yoo walitti bunnee dubbisnu she doesn't. Kun garuu she does not. Okay? She does not live in Dubai. She does not live in America. She does not live in Ethiopia. Isheen Itoophiyaa keessa hin jirtu. Hin jiraattu. Ana osoo ta'e asitti iddoo kanatti I yoo ta'e I do not live in Dubai. Okay? Akkuma asii kana jechuudha. He doesn't live in Dubai. They do not live in Dubai. Okay? Negative form. Negative Google note, negative note kana jechuudha. He does not live in Dubai. Have you got? Okay. Here, interrogative. Question form jechuun interrogative jechuun bifa gaafii itti goon amma gaafiidhaan yoo gaafiidhaan goon akkamta akka jennu ilaallaa jechuudha. Here does asitti dura dhufteerti amma doesn't gaafiidha wanna ta'e. Does she live in Dubai? Here question mark at the end. Okay? Does she live in Dubai? Do you live in Dubai? Yogguu nama gaafattu jechuudha. Do you live in Dubai? Does she live in Dubai? Do they live in Dubai? Does he live in Dubai? Okay? Interrogative. Bifa gaafii yogguu goonu. Let us see the example of to express habitual actions. Repeated actions. Okay? Gochoota irra deddeebiidhaan wajjannu mee fakkeenya kana ilaallu fakkeenya tokkoffaadha. As ilaaltanii jechuudha. Here the first example. Example 1. Tokko. To express habitual action. Gochoota irra deddeebiidhaan wajjannu yookaan immoo tuyyuu irra deddeebiidhaan baratame haa ilaallu jechuudha. The first one is I go to mosque every day. Okay? Ani guyyaan masgiida deema. Okay? Guyyaa hundaayyuu masgiida deema. Maybe to offer the salat, to offer prayer. Salaatuudhaaf masgiida nin deema. Everyday action, okay? Repeatedly action. Here, I go to mosque every day. I go to mosque every day. I go to mosque every day. Okay? I go to mosque every day. Okay? He also ta'e iddoo kanatti he also iddoo I jedhu kan he yoo ta'e he goes to mosque every day. Okay? She goes to mosque every day. They go to mosque every day. Waa'ee kanniini sagantaa itti aanu keessatti bara. Maaliif yoo I ta'e go jenna isa yoo ta'e immoo he yoo ta'e immoo maaliif goes jenna she yoo ta'e maaliif goes jenna they yoo ta'e immoo maaliif go ka jedhu sagantaa grammar itti aanu keessa barannaa jechuudha. For today we are here simple present tense. So I go to mosque every day. The second example, he goes to church every week. Okay? Inni torbeedhaan beeta kiristaana deema. Wanta irra deddeebi'amaadhaan jechuudha. Wanta baratamaadha wantichi kun. Okay? Here, I go to mosque every day. Guyyaadhaan masgiida numa deema. Okay? He goes to church every day. Every day, every week, every Friday, every Saturday, every Wednesday, every Friday, you can say. Okay, you can add here. Rakkoon qabu jechuudha. Asi dabaluu dandeessu. Inni torbeedhaan beeta kiristaana deema. Ani guyyaadhaan masgiida deema jechuudha. Kanaan fayyadamna. Irra deddeebiidhaan wanna hojjetamuuf gochi kun. Kanaaf simple present tense fayyadamna jechuudha. Gocha kanarratti simple present tense. And the other one. The second example is to express universal truth. Akkuma dura isin jedhe san universal truth. You can move to general facts. Okay? We used to express universal truth, general fact, simple present tense. Henna Ammeenna kana fayyadamna jechuudha. Naammaa kana. Here, example, the sun settled in the west. Okay? Aduun dhihaan seenti. Kun walii gala jechuudha. Ameerikaan deem dhihumaan seenti. Awurooppaan deem dhihumaan. Biyya keenyallee dhihumaan seenti jechuudha. Kun waliin galcha namni kamuu ni beeka jechuudha. So, we use the sun settled in the west. Okay? Aduun dhihaan seenti. The sun rises and the east. Faallaa kana immoo aduun bahaan baatimi. The sun rises and the east. Okay? The sun rises and the east. Here is maaliif fudhate yoo jettan the sun when we put pronoun bamaqaa osoo goone iddoo the sun jedhu kan iti wanna ta'uuf fudhata jechuun the sun sets in the west. Okay?
And here, the second example, the earth rotated on its axis. Lafti orbitii isheerra naannofti. This is universal truth or general facts, scientific truth, okay, scientific approved. Okay, here, the earth rotates on its axis. Okay, lafti orbitii isheerra naannofti jechuudha. Kun general truth yookaan immoo haqa jechuudha walii galchame. Scientistiin kamuu geographiin kamuu yogguu baratamu akkas jedhamee baratamu waan ta'eef hunduu irra walii galaa jechuun scientific truth waan ta'eef. Okay, the earth rotates on its axis. Namni kana mormu hin jiru dhugaadha. Here the other one is to express future plan. Future plan akkamitti ibsa? Simple present tense jennee naa laallu fakkeenya isaa laallu jechuudha. Here example 3, we'll leave for Adama tomorrow. Okay, boru Adama deema jechuudha. Okay, we use simple present to express future plan. Okay, we'll leave for Adama tomorrow. Okay, Adama. And then here the last one, I leave for Turkey tomorrow. I leave for Turkey tomorrow. We'll leave for Adama tomorrow. He leaves. You know, so I say he also there. He leaves for Adama tomorrow. Okay, to express our future plan. These all are about simple present tense, the uses and the form. Okay, you have to memorize especially the forms, the first one, and the second one you did when we use simple present tense and the form of it. Okay, here let me repeat it. The form subject plus verb 1. Subject abbaa dhimmicha raawwatu fi verbii jechuudha. Verbiin akkuma isiniin jedhe there are two verbs, regular and irregular. Fakkeenyaaf a regular verb roonni jedhaman fakkeenyaaf see, regular see, verb 1. Verb 2 so, verb 3 seen. Okay, this is a regular verb. Verb jedhaman irregular verb. See, so, seen. Kan biraas jiran jechuudha. Amma mootu verbi regular verb kan ta'e ilaala jechuudha. Fakkeenyaaf look here. Work, verb 1. Work, verb 2. Work, verb 3. Okay, so you have to know first what the verb. Okay, our today's lesson get up over here. Until next time, thank you. Don't forget to join us and subscribe our YouTube channel. This is Abdurrahman Kisan. Thank you. Have a nice day.